Assalamualaikum ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnootni emailii kun dhuma hin qabu. Barnoota emailii kana yeroo baay'ee irra deddeebi'een isinii qabadhee dhufa. Sababni isaa guyyaa takka waan isin YouTube keessan akkasuma emailii keessan dhabuun keessan maluuf emailii dhabdan jechuun YouTube dhabdanidha. Kanaafuu viidiyoo emailii isiniif dalagamaa jiru ilaaltanii dhiisuu osoo hin taane na laallatu moo na laallatu isin laallata taanaan achumaan deemtanii sirreeffachuun barbaachisaadha. Maaliif erganni badee booda walitti bu'uun barbaachisaa waan hin taaneef erga YouTube guddifattanii. Kanaafuu barnoonni emailii har'aa irratti eenyutu emailii keenya nu wajjin fayyadamaa jira, akkamitti ilaaluu dandeenya, emailii keenyas akkamitti eeggachuu dandeenya ka jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun like share hiriyoota keessaniif gochuu haga dhuma barnoota kanatti na waliin tura. Gara barnoota keenya har'aatti yeroo dabarfannu emailiin nama hundaayyuu recovery qabaachuu qaba. Recovery phone number lakkoofsa bilbilaatiin hidhamaa ta'uu qaba. Lakkoofsa bilbilaa extra irratti guuttachuu qabna jechuudha. Akkasuma emailii irratti barreeffachuu qabna emailii kabira. Kana barnoota isaa duraan sirriitti waliin ilaallee jirra. Har'a settingii keessa seenne namoota baay'ee dogoggora uumaa jira. Maaliif Chromeedhaan waan biraa se'aa jiru. Settingii keessa waliin seenne settingii dhuma bilbilaa jechuudha. Barumsa keenya har'aatti seennee jirra. Settingii bilbilaatti seenna. Sanaan booda bilbila keessanirra settingii keessa Google jedhee jira. Jala isaatti Google setting jira. Google jedhee jira. Google kanarra tuqannee gara Google seenna. Settingii bilbila keenyarraa osoo seenne baay'ee barbaachisaadha. Yeroo nuti seennu haala kanaan nuuf fidaa emailiin keenya oriijinaala mataarra jiraachuu hubachuu qabna. Yoo hin jiraanne emailichumarra tuqnee itti jijjiirra, xiyya fuula dura isaarra jirurra tuqnee jechuudha. Irra tuqnee itti jijjiirra yoo emailii oriijinaalaa hin taane. Sanaan booda manage Google account tuqannee irra seenna. Mata duree 5 qaba. Ka jalqabaa homiidha. Nama nu waliin fayyadamaa jiru beekuuf. Ka lammaffaa personaliidha. Waan akka profiilii jijjiiruuf profiilii go emailii keenya waan akkasiitiif nu fayyada. Ka ittaanu ka sadaffaa data and privacy nuun jedha. Mata duree adda addaa qaba. Akkuma xiyya kiyyaa isinitti agarsiisaa jiru kanatti jechuudha. Garuu har'a kan nuti deemnee waliin sirreessinu security mata duree jedhu mata duree arfaffaa jala deemnee ilaalla. Dogoggora hin uumina asitti. Raayitina ta'eef jira waa hundayyuu sirreeffadhee guuttadheen jira two step verification akkasuma recovery hundaan nin qaba jechuudha. Xiqqoosii mata duree security kana jala yeroo gadi dhufnu gara gajjallaatti gadi buunu your device bakka jedhu tokko jira. Recovery bilbilli keessan as jiraachuu hubachuu qabdu, emailiin keessan as jiraachuu qaba. Garuu har'a kana isinitti agarsiisuu fi miti barnoota duraa irratti ilaalleerra san your device bakka jedhu kana dhufna nuti security jala. Your device kanarra tuqanna yookaan manage all device mallattoo bilbila keenyaa of jalaa qaba. Manage all device ka jedhu kana tuqunna barnoonni keenya har'aa kana waan ta'eef. Yeroon achi seenu bakka sadii itti banamee jira emailiin kan keenaan jedha. Bakki sadanuu eessa? Narifachiisuu qaba? La, narifachiisuu hin qabu. Kana kaniin isinitti agarsiisuu barbaade namoonni baay'een yeroo inni lama isinitti ta'u waan biraa isinitti hin fakkaatin. Inni jalqaba bilbiluma kiyya kana kanuman irraa isinitti agarsiisaa jiru kana. Lammaffaaf sadaffaatu jira. Inni lammaffaan hoo maal inni Google Chrome irratti isa banamee akka bilbila lammaffaa godhee jira. Inni jalqaba bilbiluma kiyya, inni lammaffaa Google Chrome maqaan bilbilichaa tokkichuma. Samsung G950F. Samsung G950F. Maqaan adda ta'uun ni mala. Garuu eessaa login godhame biyyicha ilaaluu qabdu Google Chrome jedhee jaratti barreessa ka Chrome. Kanaafuu namoonni baay'een anaa miti jettanii gaafa isin irraa baaftan emailii keessan irratti rakkina fidaa jechuudha. Google Chrome jedha yeroo isin irra tuqxan asittis. Yoo isin hin taane garuu sign out irraa gootu. Inni sadaffaas Google Chrome anuma innis maquma bilbila kiyyaati. Kanaafuu bakka sadiitti banamee jira. Google Chrome lamaa fi Android bilbilicha tokko. Yoo anan taane garuu sign out tuqeen irraa baasa. Yoo sign out asii dhabdan garuu tuqaa sadantu fuuldura isaa jira. Tuqaa sadan fuula dura isaarra jiru tuqxanii sign out ofirraa gootu. Kanaafuu bilbilli sadii as yoo lama as jiraate yookaan sadii as jiraate Chrome ta'uudhaaf bilbila nama biraa ta'uu isaa addaan baafadhaa ofirraa deemsisuu keessaniin dura. Irra tuqxanii sign out gochuu keessaniin dura.
bilbila keessan immoo kan nama biraati biyya kamitti kan irra galamee jiru eenyutu isin wajjin fayyadamaa jira isa jedhu salphaatti asii manage device kana tuquudhaan ilaallattu akkasuma barnoota duraanii keessa deebi'attanii si detail kana tuquudhaan raayitii magariisaa isinii kennuu qaba kan inni raayitii magariisaa isinii kennu yoo lakkoofsa bilbilaa irratti guuttattanii jiraattan emailii backup waan adda addaati yeroo isin hiitan raayitii blue kana isinii kenna hundi isaa raayitii tahuu qaba barnoota har'aa xumurree jirra garuu namoota raayitii hin godhanneef isinitti himaa jira bakki kun raayitii isiniif tahuu qaba baakaappiidhaan iimeeliidhaan lakkoofsa bilbilaatiin barnoota isaa barsiiseen jira eessa akkasin argattan isinitti agarsiisa kanaafuu nama iimeelii keessan isin wajjin fayyadamaa jiru ilaaluu qabdu yeroo baay'ee Google Chrome dhuma fayyadamaa jirruun nama biraan nutti fakkaatee sign out yeroo mara ofirraa goona sun immoo rakkina bilbila keessan irratti iimeelii keessan irratti fida kanaafuu nama iimeelii keessan isin wajjin fayyadamaa jiru sirriitti ilaallattanii sirreessuu qabdu jechuudha san sirreessuuf YouTube irra seentanii chaanaalii uma kayya jala fagoo dhaquu isin hin barbaachisu hoomii dhuma jala gadi buutu mata duree adda addaa qaba akkaataa YouTube itti banatan mata duree isaa barnoota AdSense mata dureen isaa barnoota copyright sirriitti hordofuu qabdu sirriitti isin barbaachisa waan ta'eef keessattuu YouTuberoonni reef dhuftanii gara chaanaalii kanaatti makamaa jirtan barnoota StreamYard barnoota emailii jedhee mata duree adda addaatiin qoodamee jira barnoota emailii kana jala seentanii waan irraa isiniif hafu barnoota emailii mata duree jedhurra tuquudhaan waan isiniif hafe yeroodhaan sirreeffadha akkasin daawwattanii dhiiftanii fi miti kan isinitti himaa jiru akkasin waan daawwattan sana sirreeffattaniifan isinitti himaa jira barnoota emailii kana jala seentanii paaswordii jijjiiruu barbaannan paaswordii dagattan taanaan emailii dagattan taanaan emailii keessaniif YouTube bilbila tokkorraa gara bilbila biraatti dabarsuu barbaaddan taanaan qulfii qollofachuu barbaaddan taanaan barnoonni isaa sirriitti chaanaalii kana jala tokko lama jedhee jira kana daawwadhaatii sirreeffadhaan isiniin jedha akkasii waan daawwattan hojiirra oolchitan ittiin sirreeffattan abdii guddaan qaba namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa like share hiriyoota keessaniif godhaan isiniin jedha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura